Qullaa harkaaf miilli isaanii dhamanii namoonni ilaaltan kunneen namoota yakka salphaa hojjetan miti. Waggoota 20 darbaniif El Saalvaadooriin raasanii kan bitan mootummaa fi lammiilee biyyattii warra shororkeessan lubbuu balleessan akkasumas dirqisiisan gudeedan qorichoota sammuu namaa hadoochan daddabarsuu irratti kan bobba'an daa'imman aarsaaf kan dhiyeessan hafuura hamaa warra deeggaranii fi miseensa ta'anidha. El Salvador bira darbanii biyyoota akka Awurooppaa, Ameerikaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti miseensota baay'ee kan horatan dameewwan hedduu kan hundeessan neetwoorkii olaanaa fi maallaqa guddaa kan sochoosan garee maafiyaa guddicha addunyaa kanaa yoo ta'an bakka gurguddoo lamatti qoodamanii socho'u. Jalqaba biyyi isaanii waraana waliinii keessa turte. Gareen kunis yeroo sana biyya isaanii gadhiisuun gara Ameerikaa fi biyyoota biroo seenani. Biyyatti baqatanittis garee maafiyaa ijaarrachuudhaan qoricha sammuu namaa hadoochuu daldaluu baratani. Biyyi isaan itti baqatan Ameerikaanis ofirraa baaftee biyya isaaniitti deebifte. Hojii maafiyummaa Ameerikaatti shaakalan fudhatanii gara biyya isaanii El Salvador galuun biyya isaanii gara si'olitti jijjiiran jechuun ni danda'ama. Garee adda addaas ijaarratan. Eenyu garee eenyu akka ta'e gaafachuun dirqama kan hin taane mallattoo garee isaanii ibsuu qaama isaanii guutuu irratti tumatanii qabu. Tumaan qaama isaanii irra jiru miseensa garee kamii akka ta'an adda baasuu qofa osoo hin taane garee isaanii keessatti sadarkaa aangoo isaan qabanis ni ibsaa jedhama. Bakka isaan ga'an hundatti lammiilee nagaa qofa osoo hin taane humnoonni hidhatan warra mootummaa biratti illee waan sodaatamaniif tumaa qaama isaanii irratti tumatan kana sodaa tokko malee agarsiifatu. El Salvador Laatiin Ameerikaa keessatti bakka maafiyoonni gurguddoon kun itti hidhamanii eegumsi addaa fi guddaan taasifamuuf manni hidhaa guddaan Laatiin Ameerikaa keessatti argamu Siikot jedhama. Siikot jechuun jecha afaan warra Ispeen yoo ta'u gara afaan Oromootti mana hidhaa guddicha shororkeessitootaa akka jechuuti. Magaalaa guddoo El Salvador, San Salvador irraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti kan argamu hidhamtoota 40,000 tahan qabachuu danda'a. Waliigalli mooraa mana hidhichaa lafa bal'ina hektaaraa 165 irra qubatee kan jirudha. Gamoowwan mana hidhichaa immoo hektaaraa 23 irra ijaaramanii jiru. Mana hidhichaa diiganii boolla qotanii yookaan dhaabaa manaa uranii humna qaban fayyadamuun karaa karra guddaa mana hidhichaas yeroon bahan tureera. Mana hidhaa alatti neetwoorkii olaanaa waan qabaniif mana hidhaa keessa ta'aniillee nama barbaadan ajjeesuu danda'u. Hamoo ta'uu isaanii irraa kan ka'e miseensota maatii poolisootaa isaan eeganii ajjeesisuu waan danda'aniif poolisoonni mataa isaanii irraa kaasanii hanga miila isaaniitti haguuggatanii socho'u. Mana hidhaa kana keessattii fi alatti maaltu yoom akka raawwatamu kan beekan garee maafiyootaa kana qofadha. Akkasuma mootummaanis poolisoota leenjii fi hidhannoo ga'aa qaban ija isaanii hidhamtoota irraa osoo hin buqqifatiin mana hidhaa kana eegsisa. Kaameraa isaanii ofitti butaniis ofirraa butaniis wantoota mooraa mana hidhichaa keessatti raawwataman ilaaluu, sochii hidhamtootaa hordofuu, suurota adda addaa xiinxaluu fi hiikuu kanneen danda'an ogeeyyii kompiitaraa ramaduun isaa 24 mootummaatu eegsisa. Waraanni biyyattiis naannoo mana hidhichaa marsaa torbaan naanna'anii sa'aatii 24 of eeggannoo olaanaadhaan eegu. Fageenya kiiloomeetira 11 hanga 12 irratti kan argaman miseensonni poolisii balaa tasa uumameef deebii kennan mooraa gurguddaa lama keessatti argamu. Sakattaan guddaan kan jalqabu fageenya kiiloomeetira 3 irraa ta'ullee namoota mootummaa irraa eeyyama olaanaa argatan malee naannoo sana socho'uun hin danda'amu. Mana hidhichaa bira ga'uuf sakattaan gurguddaan bakkoota 7tti ni geggeeffama. Mana hidhaa guddicha kana bira ga'uuf kiiloomeetirri 2 yoo hafu neetwoorkiin baduun bilbilli harkaa hojjechuu dhaaba. Kunis karaan beekamneen bilbilli yoo hidhamtoota kanaaf galee harkaa yoo galee hojjechuu akka hin dandeenye ni taasisaa jedhama. Naannichatti neetwoorkiin akkan hojjennee itti yaadamuun kan taasifamedha. Mana hidhichaa bira geenyaan teekinooloojii adda addaa fayyadamuun bakka adda addaatti sakattaan kan taasifamu yoo ta'u, dhumarratti kophee isaanii fi kaalsii isaanii baafachuun urgufamee sakattaan taasifamee seenama. Kunis namoota miidiyaa sadarkaa idil-addunyaa fi mootummaa biyyattii biraa eeyyama argatan malee gara sana deemuuf sakattaa taasifamudha. Hidhamtoonni kunneen adabbiin balleessummaa mana murtiin itti murteeffamee guyyaa miilli isaanii mana hidhaa kana keessa ga'anii eegalanii maatii fi firoota isaaniin wal arguun waan hin danda'amneef qaamota miidiyaa sadarkaa idil-addunyaa fi kan mootummaa olaanoo ta'an malee namni biraa naannoo sana sochiin taasifamu tokkollee hin jiraatu.
hidhamaan haaraan itti murtaa'ee yeroo mana hidhaa sanaa seenuu ergaa barreeffamaa liqimsee akka waliin galchineef X-rayidhaan sirriitti sakattaan taasifamee fi kan seenu. Manni hidhichaa ifaaf bishaan mataa isaa qaba. Nyaanni mana hidhicha keessatti hidhamtootaaf hojjetamu achuma keessatti kan oomishamuu fi hidhamtoota amanamoodha jedhaman bakka biraatii fiduun hojjechiifamee fi nyaatu. Hidhamtoonnis ciree laaqanaa fi irbaata isaanii nyaachuuf kaafteeriyaa hin deeman. Irbaata isaanii kan nyaatan achuma kutaa hidhamanii jiran keessatti. Nyaanni isaanii qophaa'ee yoo ga'u hidhamtoonni namni lama fuudhanii ol galchuufiin tokko tokkoon kan qoodaniif yoo ta'u jeequu fi sochii hin barbaachifne taasisuun gonkumaa hin danda'amu. Kallattii maraanuu ija poolisootaa fi kaameraa keessa waan jiraniif namni tokkichi nyaata lama kaasuu gonkumaa hin danda'u. Hidhamtoonni guyyaatti daqiiqaa 30 qofaaf manaa gadi bahuun sochii ispoortii kan taasisanii fi faaruu amantii qofa akka faarfatan taasifama. Poolisoota kana hundaa fi meeshaalee teknooloojii ammayaan eegamaa harki miilli isaanii sansalataan hidhamanii waan jiraniif tarkaanfii xiqqoo taasisuu hin danda'ani. Hidhamtoonni kunneen kaleessa warreen garee lamatti qoodamuun qabiyyee bittaa koo jala jiruu irran geessu waliin jechuun wal barbaadaa turan mana hidhaa kana keessatti walitti dabalamuun kutaa tokko keessa jiraachuuf dirqamaniiru. Hidhamtoonni kunneen siree laameraa irraa tolfamee walirratti hojjetamee jiru irra rafu. Firaashiis ta'ee uffata qorraa uffatan hin qaban. Kan isaan qulqullaa'an manni fincaanii isaanis achuma kutaa tokkicha itti hidhaman jiran keessatti. Mana hidhaa kana keessaa ifni uumamaan jiru. Ifaan hin badu waan ta'eef guyyaa fi halkan adda baafatanii hin beekani. Gadi ba'anii biiftuu ilaaluu hin danda'ani. Sa'aatii harkaas ta'ee kan dhaaba manaatti rarraafamuu hin qabani. Kanaafuu mana hidhichaa keessa waggaa fi baatii meeqa akka turan hin beekani. Mana hidhichaa keessatti rakkoon uumaa yookaan hidhamaa biraan lolaa kan jedhu yoo jiraatu adabbii biraa fi addaatu isa eeggata. Kutaa dhiphoo ifni kamuu keessa hin jirre bakki ciisichaa simmintoo ta'e qabu keessatti qofaa akka hidhamu dirqisiifama. Hidhamtoonni mana hidhaa kana keessatti argaman murtii gadaanaa hanga waggaa 21 fi olaanaan immoo hanga waggaa 1000tu kan itti murtaa'edha jedhama. Kana yoo dhageessan lammummaan, namummaanii fi gara laafummaan isinitti dhaga'amuu danda'a. Garuu yakki isaan raawwatan yoo isinitti himamu miirri gaddaa isinitti dhaga'ame badee kun itti xiqqaataa jettu ta'a. Hidhamtoonni baay'een namoota baay'ee ajjeesuu isaanii irraa kan ka'e baay'ina namoota ajjeesanillee warra hin beeknedha. Dubartoota dirqisiisanii gudeedan, qaama miidhamaa kan taasisan lammiilee nagaa, haadholii fi daa'imman maatii malee hambisan lakkaa'ame biran ga'amu. El Salvaadoor giddugala Ameerikaatti kan argamtu bakka jireenyaa lammiilee miiliyoona 6 kan taate biyya xiqqoodha. Waggoota fuuldura waggoota 20f guyyaatti lammiileen nagaa biyyattii 60,000 biyyatti ajjeefaman biyya dhiigaan boorofte turte. Mootummaan jiraatullee biyyattiin gareewwan hamoo kana lamaan harka turte. Biyyi kun gareewwan kanneeniin daldaltoota irraa qaraxa guyyaa sassaabaniin namoota ukkaamsuun maallaqa saamaniin kaan ajjeesaniin saamaniin irra caalaatti immoo ijoolleen osoo nafiin seexana waaqessaniif kan gabbaran harkatti kuftee turte. Gochi kun kan eegale akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1980 keessa ture. El Salvaadoor bara 1979 hanga bara 1992tti sababa waraana waliiniitiin nageenyi kan irraa fagaate turte. Sababa kanaatiin lammiileen ishee hedduu biyya isaanii gadi lakkisanii gara Ameerikaa magaalaa Los Angeles buufata taasifatanii turan. Garuu Los Angeles lammiiwwan El Salvaadoor harka bal'isteen simanne turte. Sababa rakkoo afaanii fi hojii dhabdummaatiin dhiibbaa irra gaheen qofummaa isaanitti dhaga'ama ture. Kanaaf bakka jiranii bakka tokkotti walitti qabamuun muuziqaa dhaggeeffachuu, akkaataa uffannaa fi wantoota biroo hordofuu eegalan. Irra jireessi isaanii dargaggoota ta'uu fi maallaqa waan isaan barbaachisuuf qorichoota sammuu namaa hadoochan daddabarsuu eegalan. Hojiin kun garuu rakkoo biraa isaanitti fide. Gabaa qorichoota sammuu namaa hadoochanii gareen gurmaa'ee fi maafiyoota Meeksikoo to'atanii turan bilisa ta'anii akka hin gurguranne dargaggoota El Salvaadoor kanneen itti gufuu ta'aniiru. Kanaaf immoo dargaggoonni El Salvaadoor furmaata kan ta'uu yaadan warra Meeksikoo akkaataa itti ajjeesan garee maafiyaa mataa isaanii akka ijaarratan waliif galan. Los Angeles daandii 18ffaa jedhamuun kan beekamu bakka qorichoonni kunneen itti gurguramutti garee maafiyaa haaraa hundeessan. Garichi tokko garee M13 fi tokko immoo
Baariyoo 18 jedhamuun waamamu eegalan. Gareen Baariyoo 18 jedhaman heddummachaa yoo deeman gidduu isaaniitti waliigaltee dhabuun dhalachuu eegale. Dargaggoonni garee Baariyoon 18 keessaa adda duree ta'an garee haaraa kan mataa isaanii hundeeffatan. Garee isaanis Maaraa Saalvaarochaa yookaan immoo M130 jechuun moggaasan. Yeroo gabaabaa keessatti kan gareen maafiyootaa itti inaafanii fi sodaachisoo akkasumas Los Angelesiin miila tokkoon warra dhaaban ta'uun ba'anii mul'atan. Miseensonni isaanii baay'achuu irraa kan ka'e gara biyyoota Ameerikaa birootti babal'achuus eegalan. Garichi lammiilee Ameerikaaf sodaa ta'uu yoo eegalan mootummaan Ameerikaa miseensota garee kanaa ari'ee qabuu eegale. Baay'een isaanii ni hidhaman. Kan hafan immoo gara biyya isaanii El Salvadoritti deebifaman. Kun yoo ta'u garuu mootummaan Ameerikaa dargaggoonni kunneen garee maafiyaa ta'uu mootummaa El Salvadoriif osoo hin beeksisiin ture. Mootummaan El Salvador hubannaa maalummaa garee kanaa kan hin beekne mootummaa Ameerikaa irraa simachuun lammiilee nagaa biyyattii waliin walitti dabale. Kun immoo garichaaf carraa gaarii uumee ture. Hubannaa tokko malee dargaggoota biyyattii filachuun miseensa taasisanii hanga barbaadan babal'achuun ijaaraman. El Salvadoritti qabiyyee mataa isaanii hundeeffatan. El Salvador bira darbanii Ameerikaa, Awurooppaa fi biyyoota ollaa osoo nafiin damee banatan. Kunis sadarkaa idil-addunyaatti garee maafiyaa guddicha akka ta'an isaan dandeessiseera. El Salvadoriin miila tokkoon dhaaban, humna mootummaa caalus uummatan. Mootummaan miseensota garee kanaa hidhuuf yaalii yoo taasisu kan caalu hamoo ta'aa deeman. Tokko tokkoon tarkaanfii mootummaan isaan irratti fudhatuuf lammiilee nagaa irratti haaloo ba'uu fi deebii battalaa kennuun mootummaaf lammiilee biyyattii dhiiga boosisaniiru.